nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani Mokonnin Bayeessoon jedhama waldaalattuu hafuura waaqayyoo irraati. Waldaalattuu hafuura waaqayyoo eegii dhaabbatte waggaa 5ffaa keessa jirti. Ani immoo ga'een hojii kootii achi keessatti geggeessaati. Haa ta'u malee waggaa kana keessatti namoonni jaamaan nuufti diriiree duudaan dhaga'ee dhukkubsataan fayyee maraatuun dhufee fayyee achi keessatti wanti hin hojjetamne tokko illee hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee waggaa kana keessatti lafa kana hin fudhannaa jedhanii lafa kana nurratti gurguruudhaaf ka'anii jiru. Nunis immoo sababii kanaatiif humna hin qabnu waan ittiin binnu hin qabnu waan ta'eef waldaan kun amma kana waggaa amma kana iddoo kanatti bu'aa buusaa kan turte Waaqayyos immoo iddoo sanatti isin barbaada waan jedheefi lafa kanarraas immoo salphaatti ka'uun nuufis rakkisaa nutti waan ta'eef amma kana booddee waldaa kana akka isin nu gargaartan akka waldaan kun ijaaramu akka nu gargaartan gargaarsa isin gaafachuudhaaf fuula keessanitti dhiyaanneerra. Lafichi immoo lafan amma irratti argamee jiru kanaadha. Nu immoo garatti deebinu dhabnee amma kunoo biyyoon kun galagalee manarra jira. Kanaaf ammayyuu rakkoo guddaa nurraan ga'aa jira. Rakkoo kana furmaata akka nu laattan hojii waaqayyoo kana akka nu wajjin hojjettanii fi affeerraa isinii goonaa dadhabbii keenya qaawwa keenya rakkina keenya fuula keessan dura keenyerraa kanaafis affeerraa isinii goona. nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Caalaa Geeta'uun jedhama. Kanan jiraadhu ganda Duwwaa Torbaa waldaalattuu hafuura waaqayyoo keessan jira. Erga waggaa 5dha nama waaqayyoo ergamaa Taarikuu Shifarraa fa'aa wajjin hojii waaqayyoo hojjechaa jirra. Kan hin hojjedhu immoo hojii humnaa kun hojii gaarii kanan hojjechaa oola. Waaqayyoo waldaalattuu hafuura waaqayyoo keessatti dhaloonni hedduun akkuma fayyaa jiran jaamaan akkuma argaa jiru warri hidhamanii dhufan hiikamaa akkuma jiran akkasin immoo nu bukkee dhaabattanii nu deeggartan qabeenyaa waldaa birrii waan hin qabneef deeggarsa guddaa akka nu gootan akka nu bukkee dhaabattan isiniin jenna. Bakka jirtanitti lafa jirtanitti keessaaf ala warri jirtan yaadaan qabeenyaan akka nu deeggartan lafa ka argitan kana yookiin immoo lafa namarra jiru kun nurratti gurguruudhaaf utuu jechaa jiranii yookiin immoo nurratti gurguramuudhaaf jechaa waan jiruuf nuun immoo qabeenyaa waan hin qabneef amma akkuma na argitan kana hojii humnaa hojjechaa wangeela mootummaa waaqayyoos lallabaa akkuma jirru deeggarsa tokko waan hin qabneef qabeenyaa waan hin qabneefi obboloonni keessa ala kan jirtan akka nu deeggartan isiniin jenna. Ba'aan wangeelaas hunduma keenyarra waan jiruuf akka nu bukkee dhaabattan akka nu deeggartan isiniin jenna. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Walii keessanitti sheer godhaa isiniin jenna. Akka nu bukkee dhaabattan isiniin jenna. Galatooma. Nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu isiniif baay'atu daawwattootaaf kabajamtoota saba waaqayyoo TV lattuu kan daawwattan miidiyaalee adda addaatiin ayyaana waaqayyoo isheedhaa baay'iseen waldaalattuu karaalee adda addaa dhiibbaa seetan irratti gochuudhaan fuula feesbuukiidhaan fuula iimoodhaan waatsaappiidhaan wangeela mootummaa Kiristoos babal'isuuf lallabuudhaa fi waldaan lattuu hafuura waaqayyoo umurii waggaa 5 fixxe keessatti dhiibbaa namarratti waa biraa irratti tun taane seetan irratti wantoota wangeelaa morman irratti geggeessuudhaan waggaa 1 2 3 4 jettee dabarfattee waggaa 5ffaa keessa kan jirtudha. Anillee akkuma kana faarfataa waldaalattuu hafuura waaqayyooti. Maqaan koo Taarikuu Imaanaadha. Hundeeffama isheetii kaaseesi amma guyyaa har'aatti chaalenjoota jiran hundumaa nama waaqayyoo hundeessaaf abbaa mul'ataa waldichaa kan ta'an ergamaa Taarikuu fa'aa teellaadhaan hiriiree hojii waaqayyoo amma yaadni waaqayyoo naa baay'atetti hojjechaa qixa nama jiru kana waldaalattuu faana kan iddoo nama jiru kana ga'eedha jedheetanii akkuma kanas immoo tan jiraa jechuudha. Haa ta'u malee waldaa kiristaanaa ari'atama gurguddaa keessa dabarteeti kan isheen hojii wangeelaa fiddee dhalootaa dhalootatti kan isheen dabarsiteef kan isheen dabarsitu akkuma beektan seenaa waldaa kiristaanaa keessatti aarsaa wangeelaa dhaloota baay'eedhaan aarsaa ta'e waldaan kiristaanaa dhalootaa dhalootatti darbee dhufee nu bira ga'e jechuudha. Dhufee erga nu bira ga'e booddee waldaan lattuu hafuura waaqayyoo waggaa 5 dabarsite keessatti keessaaf bakkeedhaan xiyyatti darbatamu hundumaa dandeessee bor bari'a jettee abdachuudhaan rakkinoota jiran dhagaa isheetti guuramu keessaaf bakkeedhaan waan isheetti dhufu hundumaa dandamatteeti kan isheen amma irratti dhaabattee jirtu bakka tuun filatin dameelee hedduu akkuma qabdu dameelee ishee sanas bakka konkolaataan galu bakka konkolaataan hin galle bakka lafa bulan bakka iddoo mijataa bulan bakka kamiyyuu tuun filatin hojii wangeelaatii fi aarsaa gochaa waldaa jirtudha. Haa ta'u malee waldaan kun dameelee utuu hin taane waldaa jalqaba hundoofte damee utuu hin taane haadhoodhuma kan taate waldaalattuu jechuudha. Amma ammaatti namoonni suura waldaalattuu bakka bu'u ilaaltan dhiibbaa gurguddaan irratti godhamaa ture. Amma immoo abbootiin yookaan immoo abbaan qabeenyaa lafaa qabeenyaa hafe kanaa kan keenya godhannaa akkas goonaa waldichi achirraa ka'utti adeemuu lafti kun irratti waa hojjannaa kana goona jechuudhaan dhiibbaalee adda addaa godhanii abbaan hafuuraa keenya ergamaan Taarikuuf ammoo hojii mul'ata dhufe waan ta'eef calluma jedhanii bira
biran darbuutuun taane jedhaniitu dhiibbaa geggeessuudhaan lafti kun mul'ataan akeeka waaqayyootiin waldaan kun waan hundooftee fi waldaadhaaf ooluutu irraa mala jedhameeti kan isaan halkan guyyaa ribatti dhabanii dhama'anii. Haa ta'u malee kun immoo humna waldattiitiin oliin baajata guddaadha kan gaafatame yookaan hin bitattu yookaan immoo maal jedhanii dugda duubaan gaafa laaltan biyyootitti guuramee jira. Waajjirri koreen keessa taa'ee hojjetu waajjirri abbaa fuuraa waajjirri akkuma kana faarfattoonni tajaajiltoonni keessatti kadhataniif keessatti shaakala adda addaa godhan illee bishaanumatti namni malee biyyoodhaan ukkaamamee jira. Bishaan irra ba'eessa jedhamutu hin taane biyyoodhaan ukkaamfamee jira. Waan isin ajaa'ibu gararraa tuulame immoo miti biyyoon kun gajjallaadha. Bokkaan lafa bu'ee jennaani yeroo gabaabaa keessatti waldaan kun bokkaadhaan yookaan galaanumatti irra garagala jedhameeti kan sodaatamu. Kana jalaa ba'uudhaaf immoo lafti kun harka waldaa keessa galuutu irra jiraata kan jedhu iyya keessaaf bakkeetti iyyamaa jirudha. Kanaaf namoonni waldaan kiristaanaa qaama Kiristoos ta'uu ishee beektan hamma humna keessanii waldaan kun akka isheen lafa kana oolfattuu fi birmannaa barbaaddeetti waldaan jechuudha. Birmannaa barbaaddeetti humna ishee gararraa waan ta'eef namni immoo yoo humna isaatti ol ta'e malee iyyuu nama iyyeef immoo namni maal taati maaltu si mudate jedhee birmachuun dirqama aadaa keenya keessatti jechuudha. Oolchuu kan barbaanne mana nama dhuunfaatu hin taane waldaa kiristaanaa qaama Kiristoos taate kana oolchuudhaaf qaamonni waldaalattuu akkuma kana namni bara keenya akkuma fudhatanii ortodoksiidhatu hin jedhin musliimatu hin jedhin iyya amantoonni iyyatan gama kamiin iyyuu namni kan bira dhaabate hamma qaburraa hamma hin qabnerraas qabaataniitu hin taane hamma hin qabnerraas mana qulqullummaa waaqayyooti jedhamee kan adda bahe tokko bira dhaabatee gargaaraa jira. Akkuma argaarta yeroo dhiyoo asitti illee waa'ee sinodoosii kan warra ortodoksii irratti namni amane namni namanne namni kamiyyuu bira dhaabateetti kan isaan gargaaraa jiru jechuudha. An keenya immoo gidduutti rakkoon kun waan nu mudatee jiruu fi baajata siles waldaan kun waan hin qabnee fi iyyachaa waan isheen jirtuuf iyya koonaa birmadhaa jetteetu waldaallattuu hafuura waaqayyoo namoota amanan namoota namanne namoota qaban namoota hin qabne gargaarsa gaafachaa waan jirtuuf iyya waldaallattuu dabarfataa jirtu kana akkasin bira dhaabattanii nu gargaartanii fi ani jaalala waaqayyootiin nan isin gaafadhaa yeroo gaarii naa qabaadhaa eebbifamaan isiniin jedha. waaqayyo isiniif haa ta'u saba waaqayyo maqaan koo Biraanee Guddinaan jedha jiraattu magaalaa kanaadha kanan jiraadhu naannaa kanadha waldaa kana bukkee dhaabannan isiniin jedha waldaan kun lafa mataa ishee danda'e hin qabdu garuu mul'ata guddaa qabdi waaqayyo hojii guddaa ittiin hojjeta saba baay'eetu ittiin gargaarama sababa kana ta'eef waldaan kun utuu lafa mataa ishee danda'e bitattee achi booddee mootuu mana irratti ijaaramee baay'ee natti tola ani waldaan kun dhaabachuun ishee waggaa 5 fixeera waggaa 5 keessa jira garuu waldaa kana biran dhaabadha yeroo rakkadhu yeroo dhukkubsadhu yeroo maatiin kolle rakkoo tokko rakkatanii waldaan kun baay'ee na bira dhaabata ani sammumna koo nan gargaara waldaan kunis na gargaara ayyaana guddaa tas jira sababa kana ta'eef utuu sabni waldaa kanatti amanu si namoonni kana karaa miidiyaa garaagaraa nu argitanii utuu kana waldaa kana bira dhaabattanii utuu nu tajaajiltanii utuu nu gargaartanii baay'ee natti tola ani sammumna koo hojii dhuunfaan qaba qarshii shanumaan taane amma dandeessan utuu nu bira dhaabbattanii wal gargaarree waan tokko dhalootaaf bu'aa buusnee darbinan jedha kanaaf iyyuu namoonni kan argitan adaraa keessanii hirmaannaa garaagaraa godhaa nu gargaara dhaloota biyyaaf eebbadha nuufis eebbadha dhaloota jiruuf dabarsinaati mul'ata kana dhalootaaf dabarsinaa namni kun namni waaqayyo qobaasaa waan godhu hin qabu waaqayyo ayyaana isaatti kenneera garuu immoo maallaqa qabaatee kan hundumaa qobaasaa gochuudhaaf hin danda'u kanaaf immoo kun immoo nurra darbeeyyuu Itoophiyaarra darbeeyyuu addunyaa kanaaf eebba waan ta'eef waldaa kana bira dhaabadhaan isiniin jedha waaqiif lafti sinaa eebbisu eebbifamaa